ani wannas ratti dubbachuu barbaade. Therefore ada oromummaa himamtuu dhiisii nama harka dhiigaatiif afaan dhiigaatiin neeshi. Nurratni isinuu warri ashandaa isaa gootan kun gabaa isaa banaa jirtani. Sirriitti ammarra guddinna warri sirba isaa dhageeffatu Oromoodha. Warra amma miila naageen dubbate sirba kana dhageeffataa jiru. Irra guddinna Oromoodha. Namichi qumaariidha. Hin beeka yeroo gabaan dhuftuuf. Amma maaliif kana godhe beektaa filannooleen kalaa'ee ashandaa isarratti illee bananam. Gabaa qayyaruuf dalageenni. Isiniin galu isiniin. Oromoo teenaan galu. Yoo akkana fidanii akka amma qalaa jiran kana qalan malee. Isinii galee akka wallaalummaa kiyyaa ta'e isinii himaan. Keessi kenna nu madaadha. Waa'ee isaatu kaaftanii qaaquudhiisi. Inni jabummaa argataa bara. Namni tokko nama tokko yoo jibbe maaliif bilookiin goonee jennaan namicha na jibbusan jabummaa kiyya maaliin argaa jedhe sii galee. Inni jabummaa ofiitiif amma sa'aatii kana fide qumaariidha. Namni naggaadeen bar sa'aatii gatiin bitamuu fi sa'aatii gabaan hin bitamne beetti. Inni naggaadeedha. Oromummaan maan nu keessaa qaba warra harka dhiigaati. Warra harka nu mure, harma nu mure, hadhas nu jirani. Hadhas dalagataa jiran akka gaarii. Keessi kenna madaadha. Gurraacha Ameerikaa kuni. Shansharata mormatti dhateeti. Warri adiin hojjeesee deema dargii gubbaadha. Adii arrabsa. Adiin ammoo jala taa'eeti keessaa arrabsan. Daansii itti taphata sirba kanarratti, sirba isaa arrabsan kanarratti. So Oromoo akka warra adii kana godhuu maaltu isaan dhorkee amma sirba itti deebi'aa kanadha wanna jaan. Gaafi bartuunis nama dhibume. Duba badaasaa bare ummanni adiin dayyuusa taana dhiiga abbootii keenyaa sanii irratti deemnee caffarraa maal jechuu keeti. Imagine ammaati nama tokko Ummanni adiin dayyuusa. Nama sanni arrabsa No nuti akka isaanii hin taanu. Adiin dayyuusa adiin amma akkasitti gisee gurraacha gubbaadha. Nuti dayyuusaa miti akka isaanii dhiigeessanii dachaafu. Wanni itti sin qeeqxaniif maali? Deediin amma sirba sirbatee Teedii sa'aatii sirbuu dhabee sa'a kana sirba. Ati nu gudii qabda teedii sa'aatiin qabu. isin hayyamsiisa. Isin hayyamsiisa. Maa sa'aatii kana sirbere gara maa sirbin. Sa'aatii filannoon kalaayetti sa'aatii ummanni walii galuu hin dandeenye. Tan kena dhaggeeffadhu. Jalqaba namni tokko oguu walitti dhufee namni 5 hanga 10 yoo waliin dhaggeeffatu ta'e wal hubachuu hin danda'u. Qabiyyee yaada isaa san irratti illee waliin dubbatee walii galuu hin danda'u. Wanni isaa jeequmsuma ta'a jechuudha. Waa'ee nama kanaa jalqaba Oromoodha moo miti? Oromummaan akkamitti ibsama? Maaliin ibsama isa jedhu hubachuu si beeksisa jalqaba. Saggaayii Daandanaa maal jedhee dhiiga Oromoo lilmeedhaan waraannatee an Oromoodha jedhaa afaan keenyan dubbatee jedhe jechuudha. Mirga qabaan Oromoodha jechuu lakkaawee atti galchuu abbaarraa dhalatee jedhe. Kana hogguun jedhu Oromummaan maaliin ibsama jalqaba? Oromummaan gochaan ibsama. Maqaa akaakuu abaabuu lakkaawwachuu ni miti. Teedii Afroo namni jedhamu kuni takkaa mooraa Oromoo keessa nama dhaabbatee miti. Kanaaf gocha isaa moruma sirna nafxanyaa yookaan aayidaalojii nafxanyatti galchinaa jechuudha. Yeroo kana hubattu Teedii Afroo namni jedhamu kuni diina Oromoo ta'uu isaatu sitti mul'ata jechuudha. Amma namni kun sirba baasuuf dhiisuun isaa nuti nu galchu. Garuu kallattiidhaan jawwee mataa rukutan akkuma jedhamu inni kallattiin muummicha ministeeraa tuqe jechuudha. Lola ifaa guyyaa saafaa bane jechuudha. Muummicha ministeeraa qeequuf namni tokko mirga qaba, wallee irratti baasuuf mirga qaba. Garuu wanni hundi daangaa sarara diimaa qaba jechuudha. Teediin diina Oromooti gabaabatti. Warri har'aa mooraa teediitti galuu barbaadan waan asii mataaf dhukkubsanii fi dhiiga isaanii dhibbaan fudhawaniifuun qaban gammadanii achumatti haa galan. An waca as keessa kanallee baay'ee keessa seenuun barbaadu garuu
ilmaan Oromoo ta'e nama Oromoo ta'e afaan Oromoo dubbatee sababa quuqama jedhee jeequmsa teediin kaasuuf nuti qabaddu taamiraat jeequmsa teediin sirbaan itti seene kanarraa bu'aa arkanna jechuurraa yoo ta'e malee sirbi isaa haga ammaa almost miliyoona 2 akkas wayii daawwatameera natti fakkaata. Uummanni Itoophiyaa miliyoona 130tti herregamaa jira, shalagamaa jira. Har'a miliyoonni 2 miti, miliyoonni 50 miti, miliyoonni 100 yoo laale, viiyuu 100 yoo argate. Teedii Afroo mixii dhala namaatii miti, gocha sochii keenyaa miti, mixii imala isarraa deebisuu hin danda'u. Wanni hubatamuu qabu diree irratti jechuudha. Yuutuubii keessaa mitaphni yeroo ammaa. Kana jedhee mootummaan amma aangorra jiru kuni akkatti dhufe qaba. Seenaa addaa qaba sirnoota dabran sanirraa. Oromoon humna qabu hunda xuruursee fayyadamee sadarkaa kana ga'e jechuudha. Wanni hubatamuu qabu guddaan isa. Garuu hin booqanne, ni ajjeefamne, ni saamamne inni jedhu yaada wama ka'uu qabu. Hamtuun qabdu akkasitti kaasuun. Haa ta'u garuu mooraa diinaa keessaa jeequmsa ka'ee nuuf irkoo tahaa nuuf gargaarsa tahaa je'anii waan taphni erga xumuramee walitti nu buusu tokko keessa seenuun wal nu gaafachiisu ta'a gaafa dirratti walii gabbuun jechuudha. Wal nu gaafachiisa. Addatti jidduudhaan namoota qabsootanaa fi muummicha ministeeraa kanallee as baasan Jawaar Mahaammad waan kana ni dhaggeeffadha jee jira. Eeyyeen laal obbo Jawaar Mahaammad nama silaa kabaja guddaa qabnuu fi Jawaar Mahaammad wirtuu guddoo tokko keessaa baheeti of gabbuuse. Dhiifama naa godhaa osoo miidiyaa guddaa Oromoon keessaaf ala humna qabu hunda waan qabu hundaan utubatee jiru yuutubaroota sirna hin qabne poolisii ittiin hoogganamu hin qabne bira deemee haasa'uun mataan isaa dogongora guddaadha. Saba guddaa kana tuffachiisuu jedhama jechuudha. OMN osoo jiru qabsoon micciiramtee qabsoon akka hin yaadin taane kaleessas nama kana amanneetuma waliin hojjetaa turre waan baay'ees waliin dubbannee wanni sirrachuu qabu baay'een osoma jiru hunda keenya nu harcaasanii yaada keenyas rijakti godhanii akkuma fi barbaadanitti lilmee isaaniitti nu diranii waa hunda fudhanne jechuudha. Mee haa ta'u ka jedhu. Haa ta'u immoo waldhabdeen siyaasaa isaan gidduutti uumameera. Erga uumame wanni kaleessa jedhe dhiifama dogongora hin taane nama amanee obboleessa kiyyaan nagane ammas hin taane qabsootti deebina jennee miidiyaa keenyatti deebinee humna keenya guutuu osoo hin gurmeessin yuutubaroota ijoollee kaleessuma isarraa dadhabne. Isa mataa isaan personaalii namoota har'a inni bira deemee haasa'u akka nama dhuunfatti isaanii walloleen jira. Akka nama dhuunfatti isaa wajji wariin jechuudha. Lakkisaa jennee ijoollee daandiirraa fuunee ogummaa barsiifnee miidiyaa irratti baanee bira deemeen haasaa jira jechuudha. So ka Jawaar itti dhiisa. Jawaar promooshinii hojjeteefii jira jechuu dandeenya. Kumaa wanni jijjiiramu hin jiru. Yeroo isin kana dubbattan yeroo nuti amma kanarraa dubbannu waa'ee nama kanarraa dubbannu waa'ee sirba nafxanyaan Oromoo irratti kallattiin baaserraa yeroo dubbannu muummichi ministeera asallatti piroojeektii guddaa eebbiseera. Kun nutti mul'atu. Biyyi teenya rakkoo hamaa keessaa jijjiirama kanatti seente. Xaxaa hedduu keessa turre. Shira hedduutu xaxamee uummata kana dhamaasanii akka maletti biyyi tun hoogganamaa turte jechuudha. Har'a garuu rakkoon siyaasattis yoo jiraate walitti haa dabalamnu jee muummichi ministeeraa kitaaba barreesse. Kitaaba barreesse kana keessatti falaasama ilaalcha siyaasaa yoo qabaannes haa walitti idamnu waan qabnu qabannee biyya takka keessa jiraanna. Ji'opolitikaa tokko keessa jirra haa tokko taanu jee kitaaba barreesse namni kun. Ni didanii deebi'anii fiifuu naannawanii madammarii sanii galanii jechuudha. Achitti galan achi mooraa Oromoon itti isaan yaamirraa dhiisaniiti kaan TPLFitti dhaqee ni kaa hidhate kaan faannutti dhaqee ni kaa hidhate jechuudha. Kun maal agarsiisa? Faffaca'iinsa humnoota caasmaleeyyii kanaa maal agarsiisa? Erganan du'e sardoon hin biqilin harreen jedhamtu sanitti taate jechuudha dubbiin. Erganan du'e sardoon hin biqilin erganan kick out ta'e siyaasaa keessaa dhiitamee bahee
humaa wanni jireenyi hin jiru. Uummanni Oromoo kun akkuma reefu jee humna qabu hunda xuruursee fayyadameera. Uummanni kun xiqqoomallee ta'u boqochuu hin qabu. Nuti yeroo hunda mormiif uumamne yeroo hunda Oromoon aarsaa kafaluuf uumame. Har'a isa kaleessaa caalaa kallattiidhaan nuyi kan akka malee wal miidhuuf deemu jechuudha kanatti. Yoo jeequmsa kana keessatti kan hirmaannu taate jechuudha. An kanaafan keessaa harkiyyee ol qabadhe. Hin barbaadu. Kaleessa ilmaan Oromoo daandiin Oromiyaa kun dhiigan akka lola'aatu.